namoota ijoollee arabaa wajjin viidiyoo waraabdan suuraa kaatan isiniif dhaamsa qaba. Ammaasis warra wajjiniin tiiktookii waraabdanii jechuudha. Obboleewwan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Gurbaa tokko ijoollee ganda keenyaati. Isaa nama dhiheenya biyya kana dhufe natti fakkaata. Isaa ijoollee arabaa wajjin tiiktookii waraabee viidiyoo poostatu arginaan isallee yoo fayyade ammaasis namoonni bira akka irraa barnoota argataniifan viidiyoo waraabuuf dirqamee jechuudha. Seenaa garaa nama nyaate tokkoon keessas ni buusa. Seenaan kunis seenaa dabaan dabarsa na dhaqqabe osoo hin taane seenaa abbaan seenaan kun irratti dalagamee afaan isaatiin naanaqalee naaf himeen isiniif himaa jechuudha. Obboleewwan onni isinii dhaamu ijoollee arabaa wajjin gonkumaa viidiyoo waraabina suuraan ka'ina haga dandeessanii waliinuu taphachuun baay'isina. Maaliif rabbiin fidinii osoo ijoolleen kun waa xiqqoo isii rakkoo wayii godhatte namni jalqaba itti gaafatamu si hidha jechuudha. Too isin dhukkubsattee si shakkanii jechuudha. Ummanni kun ummata shakkiin guutame, ummata shakkiin guutame. Seenaan gurbaa reefu waan isiniin jedhee akkana. Guyyaa tokko inni ijoollee madrasaa irraa galcha. Daa'iman ijoollee jaraa madrasaa irraa galcha. Hadda saahibni isaa tokko wajjiniin galchuu deemanii namni keenyan beektaa namni Itoophiyaa garaan isaa qulqulluudha akkuma kootiyadha. Daa'ima namaallee akkuma daa'ima ofiitti ilaala, hin mararfata, hin jaallata. Kaasatan namni daa'ima biyyaa qabu jechuudha. Amma akkuma daa'ima isaatti fudhatee namni kuni waan ummata asii kana ittiin beeku. Daa'ima xiqqoo kana isiin xiqqoon kun maashaallah jedhee akkanumatti suuraa kaase. Beekadhu gurbaa isa kaanii waliin dhufe san jechuudha. Abbaas makiinaa osoo hin taane isa waliin jiru sanaatu suuraa kaasee maashaallah jedheetuma suuraa kaase. Abbaan makiinaa sun maa kaaftee maal waliin jedhanii maal kun daa'ima xiqqoodha maal rakkoo qabaa jedheen. Dhuma daa'imni sun suuraa na kaaseetti galtee himatti. Akkasitti suuraa kaaftee jedheen abbaan makiinaa la'anaa miti gurbaa saahiba na bira jiruuti daa'imallee qaba akkuma daa'ima kiyyaati jedhee kaase sanuu haqee jira maal jedheen haaya jedhee eegas booda daa'ima isaa sana gurbaa sanatti kennachuu dide akka inni madrasaa geessu. Xiqqoo taa'ee gaafa kaan nama duubaan makiinaa kiyya sawwaruun argee jedha gurbaa wayii maali boo kun jedheen dhiise jedhe. Xiqqoo turee ammallee waan torbii tokko booda itti dawwalanii ati abaluu jedhanii eeyyeen jedheen. Markaza shurxaa irraa amma kottuu jedhanii. Afoo maalumaan balleesse jedhaa sodaachaatuma of shakkaatuma dhaqe. Daa'imni abbaan daa'imaa sun fira qaba shurxaa keessa. Gurbaan tokko akkana daa'ima koo godhe naatumaa jedhee itti himatee jira. Gurbaan bar nama sheekaati nama masjida salaachisu subhaanallah nama qara'ee nama mu'addaba. Sababii gwaaddanyaa isaa jechuudha gwaaddanyaa isaa suuraa kaase sanaaf jechuudha. Yeroo naqu jedha haa jedha yaa sheeka yaa maali yaa muxawwa ati hojii babbadaa dalagdaa jedhe waan arrabaa natti hin hambifne waan tumiinsaa natti hin hambifne wallaahi ifin jibbee jedhe yeroo inni na tumee an ol ka'e jedhe taa'i yoo didde miila kee kanan wallaahi adda baqaqsa shugguxii kanaan naan jedhee natti ka'ee jedhe ifirra taa'een akka daa'imaa boo'a haga fedhe na dhahee dhiise jedhe. Yeroo biyya namaa jirru kanatti bareechinee of eeggachuun barbaachisaa. Ariifachuun barbaachisaa miti. Waan argan hunda keessa bu'uun gaarii miti. If eeggadha. Wallaahi if eeggadha. Duuba gurbaan sun qadiyyaan kunillee kisiin ittiin kassafame sun waggaa 3 ol irra teessee eegas booda irraa haqamte. Biyya galuullee dadhabee jechuudha. Karaa biyya galuun dhabee waggaa 3 moo 2 booda qadiyyaan sun irraa haqamtee nagaan bahee hidhaa naannoo torbii tokko waan akkasii ture na fakkaata. Almuhim garuu maqaa isaa keessa sistamii isaarraan haqamne jechuudha dafee. Saniifin isiniin jedhe. Gurbaan reefuu ammaan suuraa isaa irratti isin maxxansu kun isaa viidiyoo wajjin waraabu arginaan namoonni biraatis dubartoonnis eeggadha. Ijoollee arabaa wajjin tiiktookii waraabina suuraan ka'ina viidiyoo waraabina irraa fagaadha. Osuma isin maatiin sun haga fedhe garaan jaraa qulqulluu ta'e guyyee jarri isinitti jijjiiraman hin beekan. Ummanni kun isinitti jijjiiramnaan beekadha. Sakandii tokko ittiin fudhatu. Akkanarraa akkanatti yeroo jijjiiraman yookaan akkanarraa akkanatti yeroo jijjiiraman haguma maslahaa ati waliin jirtu nagaasii wajjin jiraata. Gaafa jijjiiramanoo namatti beektuu miti.
nama takka argeen beekni haalli jira sanaaf daa'iman wa abadan daa'ima jaraarraa haga dandeessaniin fagaadha akkasichuun fuulatti butaa jechuun miti garuu ofitti tasan kaleessina ofittiin dhiyeessina ofittiin butina waliin taphachuu isa hisaabaan bahina haasata waan jawaalaa wal qabatu irraa fagaadha kanuma isiriidha dhiira ta'e dubara ta'e baarakallahu fiikum wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh